Akkam nagaa jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kana. Har'ammoo barnoota waa'ee guddina daa'immanii ilaalchisee kutaa itti aanus ni qabadhee jira. Kan jalqabaa irratti waa'ee guddina daa'imman ji'a lamaan jalqabaa ilaalleerra. Achi immoo ji'a lamaa hanga ji'a ja'aatti, sanaan booda kutaa sadaffaa irratti ji'a ja'a hanga waggaa tokkootti, kutaa arfaffaa irratti waggaa tokko hanga waggaa lamaatti ilaalleerra. Amma immoo guddina daa'immanii kan umurii waggaa lamaa hanga waggaa shanii gidduutti mul'atu ilaalchisee barnoota akka armaan gaditti ni qabadhee jira. Hanga dhumatti na hordofaa. Wanta ni kaasuuf dubbadhu keessa wanti ifan taane yoo jiraate koomentii jala naa kaagaa fi ilaaleen ni deebisa. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo saabskiraayib gochuun dagatiin waa'ee daa'immanii waan hedduu irraa barattuun jedha. Akkuma kanaan dura ilaalle guddina daa'immanii bakka adda addaatti qoodnee ilaalaa turre. Amma kan daa'imman waggaa lamaa hanga waggaa shanii gidduu jiran jalqaba irratti guddina qaamaaf beekumsa isaanii haa ilaallu. Waggaa lamaa eegalee ariitiin guddina qaama ijoollee waan hir'ataa deemuuf hangi nyaata nyaachuu qabanii fi hangi isaan nyaata barbaadan hir'ataa deemu. Akkuma kanaan dura jenne waggaa jalqabaa daa'imman hanga waggaa tokkootti kiiloogiraama 7 giddu galeessaan akkasumas immoo dheerina naannoo santimeetira 25 dabalu jenneerra. Waggaa lammaffaatti immoo giddu galeessaan naannoo kiiloogiraama 3 fi dheerina qaamaa santimeetira 12 dabalu jenneerra. Kun egaa maal agarsiisa? Ariitiin guddina isaanii hir'ataa dhufe jechuudha. Waggaa sadaffaatti immoo moor gad bu'ee deema jechuudha. Naannoo waggaa sadaffaatti dheerinni isaanii santimeetira 8 akkas dabala jechuudha. Waggaa jalqabaa santimeetira 25, waggaa itti aanu santimeetira 12, waggaa itti aanu waggaa sadaffaatti naannoo santimeetira 8. Kun maal agarsiisa? Ariitiin guddina qaama isaanii hir'ataa kan deeme ta'uu agarsiisa. Kanaaf dhagaa umurii kanatti waggaa 3 eegalee keessuma naannoodhuma waggaa 2 eegalee fedhiin isaan nyaataaf qaban akkasumas immoo hangi isaan nyaachuu qaban hir'ataa deemu. Sababa kanaaf daa'imman umurii kanatti nyaata filachuuf xiqqoo nyaachuu eegalu. Maatiin baay'een fedhii nyaataa hir'ate kana akka rakkootti ilaaluun itti dheekkamuu akkasumas immoo tokko tokko kan humnallee fayyadamanii nyaachisuu yaalan jiru. Daa'imni kun nyaata dide jedhanii kan mana kiimillee geessan jiru jechuudha. Haa ta'u malee nyaanni nuti nyaannu umurii ijoollummaatti waan adda addaa fayyada. Sana keessaa tokko guddina qaamaafidha. Guddinni qaamaa immoo hir'ataa jira taanaan fedhiin isaan nyaataaf qabanis ni hir'ata. Akkasumas immoo hangi isaan nyaachuu qaban illee hir'achuu qaba jechuudha. Kun waan eegamudha. Haa ta'u malee kun dhibee osoo hin taane deemsa guddinaa keessatti waan mul'atu waan ta'eef fedha isaanii eeguu fi guyyaatti si'a 3 jechuunis ciree laaqanaaf irbaata dhiyeessinee dabalataan immoo gidduutti naannoo sa'aatii 4 ganama akkasumas immoo guyyaa naannoo sa'a 9 gidduutti waan nyaatamu kennee fi akka isaan waan barbaadan sa'aatii barbaadanitti filatanii nyaatan mijeessuutu gaariidha malee humnaan nyaachisuu itti dheekkamuun sirrii miti jechuudha. Namni tokko akka fedhii isaatti nyaata. Kanaafuu fedhii daa'immanii eeguufii qabna. Haa ta'u malee qaamni isaanii kan dabalaa deemu ta'uu qaba. Fedhii nyaataa dhabuun kun kan baay'ee yaaddeessu kan ulfaatinni qaama isaanii akka irratti taasisuu hin qabu jechuudha. Garuu kan waggaa jalqabaaf waggaa lammaffaa hojii yoo ilaalle naannoo waggaa sadaffaa irratti deemu fedhiin isaan nyaataaf qaban. Umurii waggaa 2 hanga waggaa 5 gidduutti ijoolleen waggaatti giddu galeessaan ulfaatina kiiloogiraama 2 hanga 3 akkasumas immoo dheerina santimeetira 6 hanga 8 qofa dabalu. Kun egaa kan duraanirra baay'ee kan hir'ataa dhufedha jechuudha. Waggaa 3 hanga waggaa 18tti guddinni qabiyyee sammuu waliigalatti santimeetira 5 qofa dabala. Sammuun ariitii guddaadhaan guddatu waggaa 2 jalqabaadha. Daa'imni tokko dhalatee hanga waggaa 2tti. Kan garaa keessa kan yeroo gadameessa jiranii akka jirutti ta'e erga dhalatanii booda ariitiin sammuu kan ariitii guddaan guddatu waggaa 2 jalqabaadha. Daa'imni tokko dhalatee gaafa waggaa 2 gahu sammuunsaa yookaan qabiyyeen mataasaa persentaa 80 guddatee dhumeera jechuudha. Sanaa booddee waggaa 2 booddee sentimeetira 5 qofa dabala naannawaan mataa yookaan heedi sarkaanfiraansi kan jennu. Kun maal agarsiisaa? Waggaa 2 jalqabaa yeroo sammuun ariitii guddaan itti dabaluudha, yeroo dheerinni qaamaa ariitii guddaan itti dabaluudha, yeroo ulfaatinni ariitii guddaan itti dabaluudha. Kanaaf yeroo kana nyaata ga'aa, nyaata sirrii barbaachisa jechuudha. Waggaa 3 eegalee daa'imman guyyaatti sa'aatii 11 hanga sa'aatii 13 halkan qofa rafuu eegalu jechuudha. Waggaa 3 booda daa'imman guyyaa guyyaa rafuu ni dhiisu yookaan naappii fudhachuu ni dhiisu akkasumas immoo halkan qofa rafu. Naannoo umurii waggaa 3 ilkaan jalqabaa yookaan ilkaan dhalootaa 20 hundi ni biqila. Ilkaan jalqabaa primary teeth kan jennu yookaan milk teeth kan jennu ilkaan 20dha. Naannoo waggaa 3 kun hundumtuu biqileera jechuudha. Fageenyi itti waa argan 2030 yookaan
wanta namni guddaan ija isaa fayyaa ta'e tokko meetira 9 irra dhaabatee argu daa'imman immoo meetira 6 itti hiiqanii ilaaluu qabu jechuudha. Yeroo dhalatan daa'imman seentimeetira 25 caalaa hin argani akka dhalatanii baay'ee distaansii gabaabduu argu jechuudha. Naannoo waggaa 3 immoo kan namni guddaan tokko kan namni guddaa ija isaa fayyaa ta'e tokko meetira 9 irra dhaabatee argu isaan meetira 6 itti hiiqanii argu jechuudha. Akkasumas waggaa 4tti kan iji nama fayyaa guddaa waliin walqixa ta'a. Waggaa 4 eegalee fageenyi isaan itti waa argan dandeettii isaa itti waa argan akkuma kan nama guddaa wajjin walqixa ta'a jechuudha. Umurii waggaa 3tti daa'imman biskiliitii gommaa 3 qabu ni oofu akkasumas immoo fiiganii kubbaa taphachuu fi haasa'uu ni danda'u jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana daa'imni kun tiraayisaayikilii yookaan biskiliitii yookaan saayikilii gommaa 3 qabu oofaa jira. Kun naannoo umurii waggaa 3 ni danda'ama jechuudha. Akkasumas immoo naannoo umurii waggaa 3 daa'imman mana fincaanii fayyadamuu ni shaakalu. Giddugaleessaan daa'imman hedduun hanga dhuma waggaa 2tti harka lamaan wal qixa fayyadamu. Harka bitaas harka mirgaas hanga dhuma waggaa 2tti wal qixa fayyadamu. Waggaa 3 eegalee harka tokko harka biraa irra caalmaan fayyadamuu eegalu. Yookaan handi doominaansi kan jennu harka tokko caalaa fayyadamu jechuudha. Harka bitaa yookaan harka mirgaa kan fayyadaman yoo ta'e yeroo hedduu harka bitaa kan fayyadaman yoo ta'e maatiin akka isaan harka mirgaa fayyadaman jijjiirsisuu yaalu. Haa ta'u malee kana gochuun ni cima. Kanaafuu kana gochuuf yaaluun badaa waan faayidaa qabu miti jechuudha. Akkasumas daa'imman waggaa 2 dura harka tokko kan biroo caalaa yoo fayyadaman kun umurii sanatti wanta eegamu miti waan ta'eef ogeessa fayyaa daa'immanii ilaalchisuun barbaachisaadha. Naannoo dhuma waggaa 2 yookaan waggaa 3tti jechuudha. Handi doominaansii yookaan daa'imman harka yeroo hedduu ittiin barreessan gaafa guddatan yookaan harka yeroo doominaanti handi yookaan harka caalmaan fayyadaman kan isaan ittiin fayyadaman. Hanga waggaa 2tti harka lamaan wal qixa fayyadamu. Kanaaf naannoo waggaa 1 fakkeenyaaf naannoo waggaa 2 yoo isaan harka tokko harka 9 irraa caalaa fayyadamu ta'e kun sirrii miti jechuudha. Tarii sammuu keessa dhibeen jiraachuu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuu qabu. Giddugaleessaan naannoo umurii waggaa 3 eegalanii daa'imman sa'aatii fincaanii fi bobbaan isaanii dhufutti himachuu waan eegalaniif pooppoo yookaan wanta isaan irratti bobbaa ba'an irratti bobbaa akka isaan ba'an shaakalsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Naannoo kam? Naannoo waggaa 3. Maatiin tokko naannoo waggaa 1 illee eegalee akka daa'imman mana fincaaniitti fayyadamuu eegalan yookaan pooppoo fayyadamuu eegalan hin dirqisiisu. Kun gaarii miti. Yoo daa'imman qophii ta'an yoo daa'imman guddinni isaanii baay'ee ariifataadha ta'e naannoo waggaa 2 shaakalsiisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee giddugaleessaan garuu daa'imman naannoo waggaa 5tti kan isaan naannoo waggaa 3tti kan isaan mana fincaanii fayyadamuu eegalan. Ijoolleen dubaraa warra dhiiraa irra dafanii mana fincaanii fayyadamuu shaakalu. Haa ta'u malee darbee hanga waggaa 6tti darbee siree irratti fincaa'uu danda'u. Akkasumas meeshaa irratti fayyadaman jibbuun maatii rakkisuu ni danda'u. Hanga waggaa 6tti amma halkan darbee daa'imman keessumaa kanneen dhiiraa siree irratti fincaa'uu danda'u. Kun noormaaliidha. Garuu waggaa 6 booddee daa'imman siree irratti fincaa'u taanaan rakkoo jira ilaalchisuu qabu jechuudha. ግን average daa'imman hedduun waggaa 4 eegalee siree irratti fincaa'anii halkanillee guyyaas sirriitti mana fincaanii fayyadamuu eegalu. Waggaa 4 irratti. Waggaa 3 eegallee nuti shaakalsiisuu qabna. Ijoolleen dubaraa tokko immoo naannoo waggaa 2 mana fincaanii ofii isaanii fayyadamuu yookaan daayipparii fayyadamuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kun garaagarummaa qaba umuriitti daa'imatti akkasumas immoo dhiiraaf durba gidduutti. Daa'imman tokko tariitii wanta pooppoo yookaan halluu pooppoo nuti itti fayyadamnu yookaan wanta biraa jibbuu danda'u waan ta'eef yeroo kanas maatiin waan kana humnaan shaakalsiisuu yaaluu dhiisanii yeroof daayipparii fayyadamuun yeroo muraasa booda turanii bifa haaraan shaakalsiisuu qabu malee sharp waggaa 3 yeroo gaan akka isaan shaakalan humnaan dirqisiisuun sirrii miti. Tariitii wanta irratti bobbaa ba'an sana jibbuu danda'u tariitii immoo guddinni daa'immanii ofuma isaa wal caalaa waan ta'eef tokko naannoo waggaa 4dha kan isaan tooyileetiriin gochuu danda'anii yookaan mana fincaanii ofii fayyadamuu danda'anii keessuma kanneen ijoollee dhiiraa xiqqoo turu jechuudha. Umurii kanatti daa'imman baay'ee waan asiif achi sosocho'aniif maatiin kana sirriitti yaaduun wantoota akka qoricha adda addaa waan nama gubuu danda'u kanneen akka abiddaa, bishaan ho'aa, karaa konkolaataa irra taphachuuf kan kana fakkaaturraa daa'imman isaanii eeguu qabu jechuudha. Guddina keessaan ittaan guddina dandeettii afaaniidha. Guddinni dandeettii afaanii bakka lamatti qoodama. Innis immoo dandeettii waan jedhaman hubatanii baruu fi yookaan hubatanii beekuu fi akkasumas immoo dandeettii waan beekan sana deebisanii dubbachuu. Daa'imman hedduun
dursa waan hedduu baru osoo hin dubbatiin dura. Erga waan hedduu baranii booda deebisanii dubbatu jechuudha. Kanaafuu dandeettiin waan jedhaman beekuu fi adda baasu dandeettii dubbachuu ni dursa jechuudha. Dandeettiin waan jedhaman hubatanii beekuu daa'imman hedduu biratti yeroo wal fakkaataa dhufa. Dandeettii waan namni isaaniin jedhe beekuu daa'imman hedduu biratti yeroo wal fakkaataa dhufa. Dandeettiin waa baasanii dubbachuu garuu daa'ima tokko daa'ima biraa biratti garaagarummaa qaba. Kun egaa maatii hedduuf xinnoo waan konfiyuuzhinii qabudha. Dandeettiin waan jedhaman beekuu wal qixxaadha yeroo hedduu naannoma tokko dhufa daa'imman hedduu biratti. Haa ta'u malee dandeettiin baasanii dubbachuu garuu garaagarummaa qaba. Daa'ima tokko daa'ima biraa biratti garaagarummaa qaba. Dhiiraaf ijoollee dubaraa biratti garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf maatiin dhimma afaan dubbachuu daa'ima isaanii yeroo yaadan yookaan yeroo dubbatan dandeettii waan jedhaman hubachuu danda'uu fi dhiisuu isaanii irratti hundaa'uu qabu malee deebisanii dubbachuu ta'uu hin qabu jechuudha. Maatiin tokko amma akkamiin daa'imni koo waggaaf ji'a ja'a garuu ammayyuu hin dubbatu baay'ee hin dubbatu waan inni jedhu addan baasuu jedhu. Even naannoo waggaa lamaa ijoolleen dhiiraa tokko hedduu dubbachuu dhiisuu danda'u. Haa ta'u malee inni guddaan waggaa umurii kanatti wanta jedhaman beekuudha. Wanta jedhaman beekuun dafee dhufa. Daa'imman hedduu biratti naannoo waggaa tokko hanga waggaa lamaa biratti daa'imman hedduun wanta jedhaman hedduu isaanii beeku jechuudha. Akkasumas dandeettiin afaanii walitti dhufeenya isaan naannoo isaanii waliin qaban irratti hundaa'a. Dandeettiin afaan dubbachuu walitti dhufeenya isaan naannoo isaanii waliin hawaasa naannoo wajjin qaban irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf maatiin yeroo bal'aa fudhachuun suuta jedhanii jechoota adda addaa dubbachuun barsiisuu, gaaffii gaafachuu, kitaaba suura wantoota qaban waliin dubbisuun dandeettii afaan isaanii gabbisuu qabu. Akkasumas daa'imman maatii afaan lamaa fi isaa ol dubbatan keessatti guddatan dubbachuu boodatti hafuu danda'u. Daa'imman tokko yoo maatiin afaan adda addaa lama sadii mana keessatti haasa'a ta'e fakkeenyaaf afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa, afaan adda addaa mana keessatti haasa'ama ta'an daa'imman baayilinguwaal yookaan afaan lamaa fi isaa ol keessatti guddatan dafanii hin dubbatan xiqqoo ture jechuudha. Garuu waan hedduu ni beeku. Maaliif aksentii afaanichaa sirna afaanichaa barataa deemu afaan lamaanuu jechuudha. Umuriin kun akkuma umurii itti dandeettiin afaanii baay'ee guddatu ta'ee umurii itti ginga'uun irra deddeebii jechootaa fi akkasumas dubbachuu eegaluuf rakkachuun itti baay'atudha. Umurii dhala namaa keessaa yeroo dandeettiin afaanii ariitii guddaan itti guddatu waggaa 3 hanga waggaa 5ttidha. Akkasumas ariitii guddaan yeroo guddatu immoo kanama maala rakkoon afaanillee yeroo itti mudatudha. Daa'imman hedduun ginga'uu danda'u, jecha irra deddeebi'uu danda'u, akkasumas immoo jecha dubbachuuf eegaluuf humna isaan fudhachuu rakkachuu danda'u jechuudha. Kun egaa ariitiin guddina afaan isaanii waan dabalaa dhufeef ispiidii guddaadhaan waan dabaluuf wanti kun mudachuu danda'a. Yeroo akkasii daa'imman immoo yeroo akkas isaan dubbatan yoo naasisne yoo sodaatan itti cimuu danda'a waan ta'eef akka isaan tasgabbaa'anii suuta dubbatan gochuu qabna jechuudha. Ijoolleen waggaa 3 hanga waggaa 5 haalli isaan waa itti yaadan kan xiinxala yaadaa hin qabnedha yookaan logical thinking kan jedhamudha. Akkasumas immoo yaada nama biraa giddu galeessa kan hin godhannedha jechuudha. Fakkeenyaaf waan yaadan hunda ni ta'a jedhanii yaadu. Kanaaf yaada nama biraa giddu galeessa hin godhatu kan logical ta'e miti jechuudha. Yaada isaanii fakkeenyaaf roobni kan roobu namni dibaabee yookaan xilaa baatee waan deemuufidha jedhanii yaadu. Namni waan dibaabee baatee asii achi deemuuf roobni rooba jedhanii yaadu. Akkasumas immoo galgala aduun kan seentu waan dadhabdeef jedhanii yaadu. Kun egaa logical thinking jedha jechuudha. Umurii naannoo waggaa 3 hanga waggaa 5tti. Waggaa 3tti daa'imman saala isaanii baruun ga'ee saala isaanii baruu fi shaakaluu barbaadu. Naannoo waggaa 3 daa'imman ati dhiira moo dubara yoo jedhan adda baasanii dubbatu ni beeku jechuudha hedduun isaanii giddu galeessaa. Daa'imman umurii waggaa 2 hanga waggaa 5 guyyaatti yookaan sa'aatii 24 keessatti yeroo sa'aatii tokko hin caalle qofa TV ilaaluu qabu. Sa'aatii tokko ilaaluun qaban sa'aatii 24 keessatti jechuudha. Akkasumas immoo qophii daa'imman barsiisuu fi bashannansiisan qofa irratti kan fuulleffate ta'uu qaba kan isaan ilaalan. Kun egaa kana barnoota kana ilaalchisee kophaatti qopheesseen ture daa'immaniif diijitaal miidiyaa kan jedhu. Kun baay'ee murteessaadha. Daa'imman yeroo hedduu televezyiinii ilaalan dafanii afaan dubbatanii rakkoo amalaa godhatu, furdina hamaa godhatu, kan kana fakkaatu godhatu. Kanaaf daa'imman waggaa 2 hanga waggaa 5 sa'aa tokko caalaa guyyaatti TV ilaaluun qabanii akkasumas immoo qophii daa'imman barsiisuuf bashannansiisuu qofa kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Sababni isaas wantoota achirraa ilaalan beeksisa adda addaa dabalatee akka waan dhugaa ta'etti waan yaadaniif rakkoo amalaa godhachuu danda'u. Akkasumas immoo yeroo hedduu taa'anii waa ilaaluun kun furdina garmalee fi dhibeewwan furdina waliin wal qabatanii dhufaniif isaan saaxiluu mala. Akkasumas immoo dandeettiin dubbachuu afaanii booddee ta'uu danda'a jechuudha.
qophiiwwan elektirooniksiin dhiyaatan kanneen daa'imman bashannansiisanii fi barsiisanillee sa'aatii tokko sana yeroo ilaalanii kan nama adda addaa hirmaachisee fi akkasumas immoo sa'aatii gabaabaa osoo ta'e filatamaadha jechuudha. Maatiin osoo daa'imman isaanii waliin taa'anii ilaalanii erga ilaalanii fixanii booda maalirraa baratte kun maadha kun maal sitti kanarraa maal baratte kan jedhu utuu gaafatanii gaariidha jechuudha. Tapha waliinii yookaan gurmuun taphachuun daa'immanii walitti dhufeenya hawaasummaa wal gaafachuu wal gargaaruu yaada wal jijjiiruu fi dandeettii yaaduu isaanii waan dabaluuf gaariidha jedhamee yaadama. Daa'imman yeroo guruppiidhaan taphatan yeroo walitti dhufanii taphatan waan hedduu walirraa balu. Walitti dhufeenya hawaasummaallee wal gaafachuullee wal gargaaranii waa furuullee yaada wal jijjiiruullee akkasumas immoo dandeettii yaaduu akkasumas dandeettii afaan dubbachuu walirraa baru waan ta'eef waliin taphachuun baay'ee gaariidha. Kun yeroo ammaa irra taa'aan dhufeeruuf kana maatiin itti yaadanii akka daa'imman guruppiidhaan taphatan taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa ka'aa. Subscribe gootanii hordofaa waan jirtaniif hedduu galatoomaa. Isinin jaalladha. Fedhii fi haamilee isin waa'ee fayyaa daa'immaniif guddina daa'immanii akkasumas immoo sirna nyaataa baruuf qabdanti akka inni guyyaa guyyaatti barnoota isinii qopheessu na taasisaa jira. Hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.